مريك إيه بلي جدين مريك إيه بلي نمتي عندنا مرين الرافودي كاتسي أوامنا وسوسيام نجو أفانو نمداو تجرا لكي مريك إيه بلي جدين نعرف سيسيتاني سا نمتي وين التنبسي سا نعرف سيما لكينا الركاسي مري عمرنا الرباسي takka ganda buusee ammallee obseetuma akkasumatti waguutti deebi'u ammallee lammaffaallee akkasumatti dhukkee ragaasetti waan ganda buusee ammas waan biraan jenneenani waan biraan jenneenani marii mari'annaa jedheen marii mari'annaa jennaani pheenteedha pheenteen akkasuma yoo miira keessa seente akkasumatti wannaadha achirraa booda na darbatee na buuse kiristaanonni argitan kaaseen akka hundattu inni marii mari'ata taanaan ammoo yeroo hundaa'u marii mari'achuudhaaf qophiidha jedheenii jira garuu ammoo abdoon akka akkasiiti miti kun baldaan si gaafadhan an jedha mana kiyyatti maal suma teenyee si gaafadhan an jedha maal na gaafata sa yoo na gaafachuu barbaadas dhufee gaafata malee hayyee tole eega marii didde si gaafadhaa jedheen si gaafadhaan jennaan ammoo hin dide gaafiillee hin dide abadee gaafatinii jedhe tamaam nan gaafatini ani gaafatamu jedhe mana isaatitti illee isuman nu gaafata nu biratti illee isuman asitti illee nutu deebis achitti illee isuman deebis achitti illee nutu deebis asitti illee nutu deebis isinoo yoom gaafatamtan maaf sodaattan gaafii maaf sodaattan isin nutuun sodaanne kun mana keenya bannee koottu gaafadhu jechuu jira asii haamamee baldaa ammayyuu yoo ka jiraatu taate baldaa naa dhufuuti amma kana dhufeetiin asitti yoo haasa'uu danda'ame dhufeetiin haa gaafatu mee gaafii barbaade tamaam yoo ka gaafatu taate mee dhufee haa gaafatu kunoo marii kunoo mana baneefii jira kunoo an muslima kootu gaafadhu jedhan kunoo onneedha addee alhamdulillah rabbil alamin rabshaadhaan maletti arrabaan maletti maal jechuudha malee laakiin si gaafadha jennaan waa meeqa jedhee achirraa anilleen mataa dhukkubseetiin biraa deeme achi wada jaarsi arrabaan dhukkeen irraa kaasee baldaan maqaa isaati kan baldaa jedhaniin maqaan isaa baldaan beektan boo isin akkamitti wallaaltan baldaan maqama isaati barka haatitti yaamtuudha baldaan maqaa isaati maqaa nuti baafnee miti achumaanu ani sameeniif dabuubii jedhaan malee ani baldaan ante faarfannaa cufi baldaan maqama isaati maqaa haati moggaaftee fi baldaa jedhanii baldaa jechuun takriiban gara baaldii kanatti dhiyaatan fakkaata wanni jechisaadha akka hundattuu kootu gaafadhu jedhaani asitti mee dhufee haa gaafatu abdoon kunoo qarrabaneefii jira hin gaafatu dhufee daffaree hin gaafatu ayye mana isaatti dhaqna marii godhi hin godhu asitti si gaafadhanaan jedhe mana isaatitti an dhaqeettiin marii isaarraa barbaade inni ammoo si gaafadhanaan jedhe maaliif na gaafattaati dhaqneetiin mana bananne kun amma kana dhaqee mana banadha atillee mana banatta gamaa gamanaan walitti erganneetiin irraa haasofnaa jedheen hin jedhe Magaletti dhukkeen wayin arrabse seetanii isaa dhukkeen irraa kaase malee qaallichi miira keessa seene wanni fayyaan qabu wanni wallahi akka daa'imaatti na arrabse akka daa'imaatti na arrabse bar sanillee rankaanne anammoo sanuwaa qabda Yesuus illee gaafa wannaadhaa isaanii akkasumatti Yahudoota akkasuma dhukkee irraa kaase mee ati haasa'e jedhee sanillee irra sabbaneetiin wanna godhee sanillee hin dide namtichi wanni fayyaan qabu wanni abdooni akkasi. Baay'ee tole. Maabiraatu jirtaa? Dogongoree na galchee bar maqaa kanaan hin dhaqne osoo kanaan dhaqee nan galchuun du'a malee. Ka biraatiin dhaqee mana biraatiin dhaqee seenee akka tasaa na galchee waa rabbachumaaf na galcheen maal bakka meeqa jijjiirate isaa bakka taa'u irraa ka'ee ol jedhee gattaa'ee achi bu'ee as bu'ee ani kadhadhee dadhabee bakka takka gattaa'e olii gadi nu taaleen hin muddabiini jedheeni. Bakka meeqa taa'e isaa bakka jiru sanii ka'ee warri waraabdammee hin ergitanii fi warra wannaan
والله إيساك namni waraabdan yoo jiraattan tokko tokko barreessaa keessaan isin dubbisa. Namni waraabdan ana jedhamee isin dubbisa. Tifa ustaas. الربع أساسا نعم تنسى كسي نارا جزء maal wanni fayyaan qabu akkamitti wanni akka daamaatti qabbayeen arrabseedhaan ayyee tole kutee jira na fakkaata miliyoon jiraare miliyoon hin jiru baala Raabee jira ani. guutuu wala feeri laata inni caafi dhaqqabe na fakkaata dura na buusee ture bara lammaffaatti deebi'an yeroo duraa sanii namni hin jiru wayita lammaffaa irratti ijoolleen dhufte malee wayita jalqaba sanii ka namni waraabee yoo jiraate hin beekan akka tasaadha seensise eegasanii olii gachaatiin ture wanni hayyee garana deebina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جرت أنتي بيتي أرسي أتلين جرت أجول لهم دي كيسانو ورع زر جرتن نصرا جرى أستاذة كمسين فاي وامي أكم نقادا جرى قلت واكيو واكيو هذا أكم رمضان أكم قبل رمضان قبل رمضان وليدانا ittiin deebitu lallabatti kun amma shaadaan jalqabee jiran agarreemoo deengadda kana nama shammumee ka shaadaa qabsiisanii baanii eessatti kanuun shaagalame malee nama lamatu shaadaa qabachaa tureyyuu maa deengaddan agarreemoo ati nama shantu shaadaa qabatee bas isa mubaarak qabsiisuun na kolfisiise anoo mubaarak qofan argin kan mubaarakii boodaan maal nuniyyuu sin jala teenya akkamitti akkasini ashaadu jettaniin sirriitti qabannee jirraanni maal akkasitti hin qabanne hin balleesse isaa mubaarak mubaarak Abdullahi ምናምን ዳነው ኮልፌ መንብረ ደርቤ خيري دلقنا ديتي ربنا راك بلو بيك አከስ ጎደሞን ቤኩ ገሩ em be kamal waan harawa male wanni haroo hin akkasumatti namni nama sodaachisa malee homaan ta'u ati oo shaadaa qabachuudhaaf hin qophoofne amma lakki ramadaana kana moo qabaddu ani shaadaa maal qabattaree maabiraatii qabattaare waan shaadaa gisee man dhaladhee qabadhee madalladhee manoo amaneera maaliif guyyaa keessa kiristaana taatiree erga shaadaa qabattee dhalatte shaadaa kiristaanummaa ma qabadhee dhaladhee kiristaanummaa qabadhee dhaladhee eega akkamitti kiristaanummaa qabattee dhalatte namni gaafa dhalatu kiristaana ta'ee dhalata moo sillaasee beekamoo namni gaafa dhalatu maa namni gaafa dhalatu amantii kamiin iyyuu beeku garuu laa ni beeka rabbii tokkicha ni beeka namni daa'imni rabbii takkicha maalitti beekti yaa ustaaza daraa rabbii fedhaati daa'imti dhalattu maqaa namaayyuututti manii beektee hin qabattu laa akkasii miti bar waan borumsaan baranne isaati jeenetiksii jedhanii waan tokko jira fi galtee yookaan arabiffaan jiinii jennaan jeenetiksii ka jedhan tokko hin beektu isaa uumama namaa keessa waan jira jedhamu tokko namni gaafa dhalatu information wajjin dhalataa bar amma wanni ati irra hojjettu kun wanni ati baratte kun guutuun isaa information gaafsa rabbii wajjin si uumeedha lafa kaateeti miti lafa kaatee baratteeti miti rabbiin daa'imti tokko afaan ganaa barsi amma aabaa caadaa jechuuyyuu namatutti mee barsiisa miniire afaaniyyuu ganaa tokko jettee gaafa ji'a meeqaa jammarti miniire amma fakkeenya allaha waaqayyo jedheetu jettaniin daa'imni hin beektuun. Laa afaan dubbachuudhaan miti bara akkasii min dogoomurte akkasii miti
daa'imti waa amanaatiin dhalatti jechuun keessa siitii jira jechuudha. Fakkeenyaaf sagaagalummaan akka fokkataa ta'e daa'imni uumamaan jir beekti. Fakkeenyaaf amma namni daa'imummaadhaan eega guddate waa bara malee waan fokkataa dalaguu fakkeenyaaf waan sagaagalummaa dalaguun ishee waan baaragee jetti. Maalirraa argatte waan sani? Erga guddateen booda wanni sun uumamaan keessa jira. Nama ajjeesuu fakkeenyaaf dhiiga namaa osoo argite daa'imti ni boossi. Nama ajjeesuun jaalatu namaaf rahmata gooti jechuun keessa namaatitti uumama sun uumama rabbiin nama keessa kaayee uumisan jechuudha. Ammas ammoo dabalataan fakkeenyaaf amma daa'imti kijiban jaalatu abbaan fiigaltee mana hin jiru jedhiin osoo inni jedhuun daa'imti gabbaatee ammoo abbaan kan keessa jira jedhaniin kun as jireetti sirreera ciisaa jetti fiigaltee eegoor guddatee barata malee kijiba. Maaliif jennaan kijibni hin ta'u jechuu kana beeka uumama siitiin beekti daa'imman. Wantoonni akkana kunni daa'imti erga deemuu jammarteedha wantoota kana kan isheen haasoftu garuu gizee ijoollummaa ishee mee gaafuma aandeettee dhalatti haasa'uu fi kun garaagarummaa qaba. Haasa'uu fi wannaan itti uumamuun garaagarummaa qaba. Ittiin uumame jechuun sigaltee wanni tokko wajjin ati ittiin irratti uumamte jechuun hin qabdin dubbattaa jechuudha miti beeki. Keessa kan kee jira gaafa uumamtu keessa kan kee eenyummaa kan kee wajjin makamee wanni sun jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ati jaalala haadha kan keedhaati jaalala haadhaadhaa namni eessaa fudhata? Jaalala abbaadhaa eessaa fudhata? Uumama kan keetiin si keessa jira. Eeshi xayyib haadha fakkeenyaaf harma hodhuu eessaa fudhata daa'imni? Waa nyaatu eessaa fudhata? Namni daa'imni dhakaadhaa miti bara. Waa uumama keessatti uumama wajjin beeka nyaata wagguu barbaadu daa'imni naa kenni jechuun dirqama miti. Beeka uumamaan keessa jira. Nyaata na barbaachisa akkaataa nyaataan amma ati daa'ima akkana nyaatan jettee akkaataa arraba itti sochoosan akkaataa afaan itti sochoosan hin barsiiftuun. Daa'imni akkuma dhalatee waan kana beeka. Eenyu barsiisa kan? Rabbitu barsiise keessa isaadha. Rabbiin gaafa uumu isa wajjin uume jechuudha. Uumama jedhama inni kun. Fixraa jedhama afaan arabiffaatiin. Fixraa jedhamee yaamama. Uumama kan kee ka gaafa Rabbiin irratti si uumisan jechuudha. Informeeshiina kana guutuu Rabbiin si keessa kaayee si keessa tu'u. Kan hunda isaa jechuudha. Akkaataa nyaattu, akkaataa dhugdu, waan gaarii, waan hamaa. Inni kun maal jedhama? Fixraa jedhama. Kanaaf Islaamummaan fixraadha. Wanni jennu uumama kan kee ka gaafa jalqabaa isa wajjin. Fakkeenyaaf amma osoo sitti mul'ise yaani. Weebsaayitii kiristaanaa hunda keessa seenee osoo sitti mul'ise weebsaayitiiwwan kiristaanaa qorannoo garaagaraa gaggeessan hundi isaanii daa'imni rabbi tokkichatti amanaatiin dhalattii jedha hundi isaa ta'u. Afaaniin dubbatti jechuudha miti garuu irratti uumamtiidha malee. Sigaltee akkasii. Egaa sana ammoo mul'isuun ammoo irra guddatte. Amma nuun hundi keenyaan kafarreere. Ati sillaasee guyyaa keessa si barsiisan. Sadan waaqa tokko amma uumama kan keessa. Islaama turreere hundi keenyaan kafarree malee warri kiristaanni amma jiran hundumtuu shaadaa kiristaanummaa qabatee qaba. La wanni shaadaa kiristaanummaa qabatee osoo hin taane isin jallisan haadhaaf abbaa keessan tuhu waan hin taane isin barsiisan. Saamarree shaadaa manuu qabsiisanii miniiree. Shaadaa maal isin qabsiisan ree isin kafarsiisan malee. Istaazawal. Isin kafarsiisanii karaarraa isin fakkeenyaaf amma kiristaanummaan jechuudha. Fakkeenyaaf kiristaanummaan mee bu'uura kiristaanaadhaas yaa himumme. Ministeera torban beektaati? Lakki. Hin beektu ministeera torban kiristaanaa? Ministeerri torban maalini? Allahu akbar. Beekamu jettiin kiristaanaa miti muslima ta'uun ooltu jettiin. Ministeera kiristaanaa hin beektu maati? Ministeera kiristaanummaa torban kan jedhamu. Ministeerri jechuun afaan waan gara biraa hiikaa qaba. Dhoksaa ka jedhamu. Fakkeenya dhoksaa sillaasee dhoksaa. Dhoksaan hin jiru kiristaanummaa keessa ifaa bilisaan barsiisanii malee. Yaa Rabbii koo. Maal dhoksaa sillaasee hogguu jedhamu iccitii yoo beektaa iccitii sillaasee kan jedhamu dhageessee beektaati. Lakki ani dhageen beeku. Iccitiidha intimiidha ka hundee wanna jedhamu jira hundee. Lakki hundee miti. Iccitii hogguu jedhamu dhageenya iccitii sillaasee. Lakki iccitiin dhageenya garuu hundee kiristaanummaa wanna jedhamu dhageera. Okay, hundeen kiristaanummaa maal fa'aadha? Guutuu isaan beeku garuu kiristaanummaan kan isheen irratti hundoofti amma fakkeenyaaf Phexros gaafa maal jedhini gooftaa Yesuusiin ati ilma waaqa jiraataadha gaafa inni jedheni hundee kana irratti mana koo nan ijaarradhaa jedheni Yesuus Phexrosiin.
hundeen inni irratti mana ijaarrate Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu beekuu isaadhaani namni beekuun achirratti ijaaree akkasii Yesus. Amma ati Kiristaana yoo maaliif taatee ati jidduu barsiisaa turte kan malleen baranne moo ati? Maalin barsiisee macaafa barsiiseeraa? Maal barsiiftu siin jedhan turre yeroo takka? Ijoollee yaaduma jetti ka. Barsiiftu beekte yeroo turanii bari ijoolleen yeroo takka yeroo ati dhukkeen irraa kaaftu tokko? Innaan nuuni dhoksaa hin qabnu iccitii illee hin qabnu garuu hundee wanni jedhamu hin jira jechuuf hin jedhe malee. La akkasii miti. Akkas osoo hin taane iccitii waan jedhamu jira. Iccitii kiristaanummaadhaa jedhamee iccitii torban jedhamutu jira. Gariin guutuu fudhatanii gariin garii fudhatan. Hundaa miti kan guutuu fudhatu garii miti. Gariin kan fudhatan jiru gariin hin fudhanne jiru. Fakkeenyaaf amma iccitiilee sanniin si'aa himuwaan torban sadi. Qoye tun beekuun ooltu maaliif kootu seen? Ortodoksiin tun beekuun ooltu. Warri Ortodoksii beekuun isaanii nuni garuu wangeeluma ifaa bilisaa malee homaa hin qabnu nuni. La hundi isaatu itti amana isa kana. Iccitiin dirqama kiristaanaa. Pentee keessa iccitiin hin jiru. Fakkeenyaaf amma iccitii cuuphaadha kan jedhamu jira. Iccitii cuuphaadha jedhama. Iccitii ammas ammoo iccitii dibamiinsaa yookaan ammoo iccitii dibannaa. Eessaan isin macaafarra jiramoo? Barsiisa kiristaanaati. Barsiifni kiristaanaati jechuudha jira. Keenya akka warra Ortodoksiidhaa mini keenya macaafan nu barsiisu malee iccitii jedhanii dhoksaatti wanni isaan nu barsiisan hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. La dhoksa barsiisanii miti bar iccitii jechuun waan sammuu namaa irraa fagaate jechuudha kun. Dhoksa barsiisanii osoo hin taane bar dhoksa barsiisanii miti bar dhoksa barsiisanii osoo hin taane iccitii jechuun waan. Waan isin irraa dhagee dhugaanii waan akkasii. Hayyee tole deemtee gaafatte yeroo biraadha. Fakkeenyaaf iccitii baay'ee jira. San keessa ammoo Ortodoksiin asheen kun kunoo ni jira jechuu jira. Asheen kun kunoo penteedha inni iyyuu islaamummaa qabate malee ni jira jechuu jira. Sigaltee iccitii jedhamee ni jira. Kiristaanummaa keessa ni jira. Iccitii gara shaniidhaa fudhatti penteen iyyuu garii keessaa gatti penteen. Iccitii lama meeqa keessaa gatti. Iccitii lama keessaa gatti na fakkaata. Jarri iccitii tokko kakahnuu taate yookaan ammoo abbummaa amantiitii fi akkasumallee ammoo iccitii wannaati. Abbaa hafuuraa kan jedhan san qaama Ortodoksiin itti hojjetu san jechuudha. San ittiin amantu saniin ala ammoo kaawwanni fudhatti isa shanni fudhatti jarrilee. Iccitiin suni tokko isaatu ka sammuu walitti dhufu hin jiru. Sammuudhaan kan walitti gadu hin jiru. Fakkeenyaaf iccitii sillaasee yoo fudhatte. Sammuudhaan mee iccitii sillaasee mee sammuudhaan hubachiise. Iccitiin torba jechuu jirti kun ummi. Koosanii kamucaa. Siif ergee jira gadi tuqi waan diimaarra. Takkittiin beekti icciticha meemmee sheegal isaanii adeebistu. Walqarqarree deebisna. Iccitii wanna jedhamu warranna kee dhugaa gooftaa Yesuus. Ati maal sirbaatiin turte shubbisaa turte malee dubbisaan turre dhugaa qabda. Beetiin isa namni qidaamee wal cheertii deemus sanbata cheertii deemus viidiyoo ma poostii gootiin aan jedhan abbumaas. Isa namni cheertii deemu as warra viidiyoo poostii gochaa wanti naan jedhani. Dhugaa jedhe bu'aas. Namni ati waldaan lendeemtu dhugaa qabda amma shubbisa sanillee dhiifti na fakkaata. An shubbisiin amma booda hin ala dabda amma hin barbaachisu. Ijoolleen xixiqqoo naa shubbistu kaasiin dura shubbisteen gaa. Maalini guddoodhaa moo? Maal amma in caccabda booda ilmoo dhabdee jennaan booda rakkattaatiin shubbisi waan tokko hin socho'in anas hin jedhe. Arre hagan dulloomee lafa harkaan lafa qabadhutti waaqaaf shubbisuun ni soano. Booda yoo dhala dhabde anaa miti gadi gaafatamu wayyaa ta'u maaltu na dhibe. Aaron dhabu maqaa Yesuusiin. Amma qoyi mee qoyi maabiraatu kana gaafadhaa qoyi mee yeroo takka mee yoo akka tasaa wanna jedhe. Jirta maabiraat ka jettu kun jirta saa? Jira maal jettan? Akkam nagaa qabdaa? Galata Waaqayyoo.
Okay. Ati iccitii kiristaana beektaa? Iccitiilee kiristaanummaadha. Iccitii musliimummaa na barsiisi malee kan kiristaanummaatti goote. Lakki nuti iccitii hin qabnu iccitii. Sabaattuu mistirochi ka jedhan beektaati. Peenteen keessaa gatti malee isa lama keessaa gatti lafa akkasa iccitiin mana kiristaanaa torbaa. Akkas jabduu koo. Inni shanani utubaa jedhama. Utubaa yookaan hundee amantaa shanan jedhama. Akkas dubbadhu mee ati situ dubbata kun nama beekuu fi wannaa kenna. Nagaa jirtu akka booltan. Fayyaa qabdaas kan jirta. Ay beekan rabbi bichaadha. Galata rabbii sattaatu lafa. Laa waa hunda beektaa miti isa kana beektaa. Injirti isiin peenteedha isiin hin dubbistu. Beeknee sadattee gaa. Ani ortodoksii mini maadho. Isaan bira hin jiru utubaan. Ani ortodoksii mini ani dhoksaan beeku iccitii beeku. Jarri utubaan qabdu ati kan nutti himime. Iccitii jechuun dhoksaa jechuu miti kun barnoota keenyadha malee lamsaalee barnoota keenya yookaan barnoota ortodoksiiti malee yookaan waan dhoksaa jechuun miti lamsaalee wanti ijaan hin argamne wanti harkaan hin qaqqabamne iccitii jedhama akkasittiin barannan fi manni amantii keenya immoo barnoota masarata ta'e yookaan hundee ta'e qabdi jechuudha. Kun immoo utubaa mana amantii keenyaa akka ortodoksii tawaayidoon barsiistu utubaa mana amantaa keenyaa 5. Isaanis iccitii sillaasee, iccitii namummaa, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa, iccitii du'aa ka'umsaati. Kuni waannaa doogimaa mana amantaa keenyaa kan hin jijjiiranne, kan hin shaarramne, kan hin qayyaramne. Inni biraa immoo kan qannoof akka qannoonatti fayyadaman icciitiin mana amantaa keenyaa 7tu jira jechuudha. Sigalee iccitii gaabbii, iccitii qurbaanaa, iccitii takliilii kan jennu wantoota akkasiisan kan qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo sargii godhatu warra takliiliidhaan godhatu argite namni yoo gaabbii galu iccitii gaabbii, iccitii lubummaa kan abboonni kaanoonni keenya yookaan luboonni keenya akkasii jechuudha. Wantoota akkanaa kana malli barnoota keenya kan barsiistu kanaadhaa fi kan biraa gaafii barnoota kanarratti gaafii qabdanoo jiraattan na gaafadhaa waan dandeessu isinii kan goobas sirriitti deebiste mucayyoo tanaaf harka rukutuu barbaachisa sirriitti deebiste gama tokko toye iccitii qurbaanaa naaf himime waa'ee isaadha akka amantii ortodoksiititti iccitiin qurbaanaa maaliidha yookaan afkaaristaa akka jedhamu sun iccitii qurbaanaa jechuun waaqayyo gooftaan keenya kan inni hundeesse guyyaa kamisaa gooftaan keenya kan fannifame guyyaa jimaatati jechuudha. Guyyaa kamisaa kan inni nuuf qumbeeffame iccitii qurbaanati jechuudha. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa jiraata. Ani isa keessan jiraadha anis isa keessan jiraadha kan jedhamu sun iccitii qurbaanati jechuudha. Amma isin qurbaanni tokko lamsaalee yoo cuuphame daa'imman mana amantii keenya akkamitti foon isaa amma hin jiraasa? Akkamitti nyaattan foon isaa? Foon akkamitti nyaattanii jetta foon isaa akkamitti nyaattanii kanas gizee sanuyyuu gaafachaa turan innuyyuu dhuguma dhugaan siniin jedhaa foon koo kan nyaatee dhiiga koo kan dhugee jireenya bara baraa jiraata waggaa jedhanii baay'ee gaafiitti kan ta'e uummata yeroo saniyyuu mataa adoochaa turedha. Kuni jechuun lamsaalee mana amantii keenya keessa taabonni jira jechuudha. Mana amantii keenya taabonni jiru san keessatti taabota sanirratti tsalootii godhanii guyyuma guyyaadhaan kaahaniin kana kan qopheessuu danda'u nama kinatii qabu yookaan luba tokko qofaadha jechuudha. Fooniif dhiiga gooftati jedhanii maalirraa hojjetamaa? Wayiniirraa. Wayiniirraa hojjetamaa. Wayinii fi qamadiin irraa hojjetama jechuudha. Kazaa gizee kana yoo tsalootii irratti godhanii gara foonii fi dhiiga gooftatitti jijjiiramaa jechuudha. Sigalee? Dhugumaan jijjiirama jettanii amantammoo jechuun fakkaataa jettanii amantanii jechuun dhugaadha jenneeti nuti kan fudhannu jechuudha. Maaliif dhugumaan gara foonii jijjiirama jettanii gizee san maal jedhee barsiise seete ibistiin kun ibistii fi ibistii kan inni ibistii salaal duuka boota isaa gizee barsiisu ibistii kana su'aa kaneetti lafi jedhee gizee barsiise foon koo jedhee jechuudha laalsi galee kun amma akka barattee yookaan icciitiidhaan hubatte malee akkanumattiin namaa galuu dhiisuu danda'a. Kana barumsa keessa taraddaata malee ifa akkanatti sii galuu dhiisuu danda'a.
akkamitti namaan gadda jechuun isin akka amantanitti ani akkaatuma isin amantan sirri ta'uu dhabuu yeroo biraatti deebina. Akka isin amantanitti dhugumaan gara wannaadha jijjiirama jettee amantaati. Gara foon Yesuusii fi dhiiga Yesuusii jijjiirama hundi sun jettee amantaati. Injijjiirama. Okay. Baay'ee tole. Isa kana tayyib tole. Nuyi shakkitoota miti waan tokko nu warri ortodoksii shakkinu nuyi wanta abboota keenyarraa dhufe wanna kitaaba wanta qulqulluu irra jiru yeroo tokko waasi gaafadha. Fakkeenyaaf Yesuus yeroo biyya lafaarra ture buddeena kutee kennee fi kuni foon kootii nyaadhaa jedhee achi intinis fuudhee kennee fi kun immoo dhiiga kootii dhugaa jedhe sana dhugumaan foonumaaf dhiiga isaadhaa kan namni dhuge. Hawwii ustaaz Zawwiinis hin dubbisaa jirti. Beetishaa. Mee Hawwiin? Hazala jirti. Kootu seenee waan deebisee baay'ee. Naa deebisee mee? Akkasii moo? Gataa jechuudha miti bar. Fakkeenyummaa isaa ibsaatti ammisiin. No, Yesuus ikkoo fakkeenyaan kutee kenneefi malee foon isaa isumatti jiru kutee namaa kennee mini. Si jammara teo asabdu akkamitti guutumaan guututti foon namaa kun akkamitti nyaatama dhiigni kun namaa kun akkamitti dhugama yaa akkasiin jedhee sammuu akkamitti yaaddee akkamidha beektaa kana jechuun fakkeenyadha malee fakkeenyaanidha kan inni dubbate malee foon isaa ለምሳሌ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ሳዲር kan jiru sana amma wo fudhatte qoositani ma fakkeenyaaf barataa halkanii kan ture Niqoodiyoos jechuun beeku garuu jechi sunnatti ulfaata maal jedheen gooftaa keenyatti dhufe ati akka rabbirraa ergamtee dhufte ni beekna akka rabbirraa ergamtee dhufte ni beekna garuu jedhee gizeen gaafii gaafate san dhuguma dhugaan siin jedha namni yoo bishaan qulqulluu fi hafuura irraa dhalate malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u yoo akka daa'imaa ta'e malee gizee jedhu sani namni akkamitti gaddeebi'ee daa'ima ta'a akkami ganaa garaa haadhattoo kan maatsanii haadhatitti deebi'ee dhalataa jedhee gaafii gaafate san mee maal jedhee gooftaan keenya deebisee ati sirrii ma deebistee mahi garuu isaan takkatti si hubatanii maayinni beektaa amma isatti eeyyani foonuma isa sirrii ta'a jettee himsitu akkas mineensiin jechuuf hin jedheanu malee ati sirrii ma jirta nuti akkas jennee fudhanna ka sirriidha ka Yesuusin foon ta'an isaan hojjetan sun amannee fudhanna ka wanta wangeela irratti caafamee jiru foon koo kan nyaate no jammar isaan gurbaanatti laman Biddeena Yesuus Biddeeni Yesuus kutee kennee fi maalii dharee foonidha foon ta'e gizee sana. Maali baandeen akkasitti barsiise fakkeenyaanidha malee kan inni ishee amma fakkeenyaaf Yesuusii fakkeenyaa waa hedduu dubbachaa ture. Fakkeenya jenne kan yezzalaalam iyyooti jedhe ko jireenya bara baraa jedheen fakkeenya jenne koosii hubachaa jira maahi ati garuu wannoonni qamadii irraa hojjetamanii intin irraa hojjetaman suni dhiiguma isa dhugaa foon isa dhugaama sana ta'uu jetti. No jechuun akka yaada keenyatti kan akka nu fudhannutti dhugaadha jennee fudhanna malee inni malee fooniin ta'u mini dhiigni namaan dhugamu way foon namaa yaa galatoomee akkasitti walii galla malee akkasidha shi bakka akkasitti walii galla ittisa foon ta'e eega jettanii foon ta'e kalaas foon nyaattanii maal eega nyaattanii dhiiga dhugdanii Tazwanitti rumne kufii kaasini mosheni sirreeffatteetti. Mootummaatti isiniin himnu abshiru. Si maaltu si kofalchiisa ilkaan keessa lafee haa ta'u warri jalaa wanna nama kofalchiisu maaltu as keessa jira? Hin kolfina jamaa warri jala kana kolfan barreessina. Maaltu si kofalchiisa? Laa hin ta'u kolfuun hin ta'u. Abshiru waan takka. Jechuun sammuu ofii yoo qollofanii ta'an koomtuu namaan galoo sammuu bal'isanii yaadaman. Ayyatoo abshiri. Jidduudhaan mee qo'ee intala tana nagaa gaafa sitti deebi'ame. Gaafi bira si gaafadha qoy yeroo takka naaf obsi. Gaafi si gaafadha. Hawwiin tana asaa beeti? Hawwiidha. Cuucee moo? Hanji hawwi meetii irraa kaafadhu ustaas dubbisi. Amma heerumtee jirti amma cuucummaa jala baatee garuu. Haadha ilma taateen jedhani hawwii jirtaa?
Amma duudee. Fayyaa qabda achi. Jira dhugaa akkam seet? Fayyaa jirtaati. Nagaa kiyya akkam isin nagaa keessanii? Fayyaadha akkami naga jirtaati akkamee nagumaami? Abbaa mana waame. Naguma eeyyee. Abbaa mana siyaame. Beeti. Wayyawi. Situ na heerumsiise anchi? Akkam naga jirta ofiyaati. Duruma yoo heerumteetti mustaas gisee masirraa falmitu yoo. Nu dhoksaa jirti malee. Lakki yeroo sani heerumtee jirtiree moo lallaalu jirti yeroo sani? Abbaan manaa ishee addunyaa abdii ture mabdii isaa shaadaa qabate. Dhugaa moo? Waan Dhugaa. Akkas taanaan dubbiin tolteen jettuudha abdii fa'aatti ergina hin qabsiifna kalaasi. Irraa fageessineerra amma eessatti argare? Lookeeshinii isaanii addaan fageessineerra. Lakki hin fagaatu inshaallah qabnee isa shaadaa qabsiifnee isiin illee jalaan haftu. Gasani ammoo isiin illee duubaan haa qabattu. Ilmi illee duubaan akka kafaree ibiddi hin nyaanne. Intaladha ilma mini. Ustaas asirraa jirtanii ofii naguma? Naga jirtaati akkam fayyumaami baga deesse illee baga hiikamte. Amiin. Akkami daa'imti akkamsii geesse? Bareeda dhugaa. Maaliin baddee hoo ati namni heerume akkasuma badamoo? Baroota warra sirraa kun hundootu heerume akkasitti bada. Aadaa duraayyuu zarraaf hage jettu akkuma heerumtuufi baga si argine. Hundoo akkasuma garuu. Akkam daa'imni nagumaa mi'ati? Naguma dhugaa galata waaqa isin akkami? Nagaa jirra alhamdulillah jirra kunoo alhamdulillah kunoo inuma jirra si gaafachaa turre bare akkasii si qabanii si fidan malee amma. Jira dhugaa anis inuma sin gaafadha bara. Karaam seen jara. Tiirtoo kana dhiifte guutumatti yaada na qabsiisettee. Aradnish na dhiisu laayibii akkas fayyadameen beeku malee innis. Achuma viidiyoo laaltee faarfannaa wayii banteetuma biraa deemtaa? Akkami beente nama ortodoksiidha amma? Ara. Beentedha. Innaa lillahi wa innaa Ilaahi jijjiirama seetan ibsaas. Injijjiiramu Eegumaa yoo duuneyyuu wanni nurraa dhiqu hin jiru ustaas. Rabbiin isinirraa haa dhiqu abba inni dandeetti qabu sun. Jijjiiramu taanaan ustaaz maaliif ortodoksii irraa gara peentee dhufarra eegan jijjiiramu ta'e? Hirrumatti waan Eenyutu dhufe? sumaan dhuuna ustaas. Rabbiin abbama warraa kan keessanii abbama warraa Dhugaa kan keessanii ijoolleen yoo jechuudha ustaas. waan nu barsiisime itti kennime hawwisi bira jira abbaa warraa kan keessuun. No hawwii dhiisi. Hin ta'u namni sagalee ustaas dhagee dhiisi hin ta'u sirrii mini. Wal barraa Waan gaafiin qaba oduma jettanuu jiddumaanuu rabbi qoy namaa jechuun wal baru jirra. Eshi si hima. Ustaas rabbi jechuun maal jechuudha? Si deebisaa qoy yeroo takkanaaf obsimee namaan wal baru jirra soddaawee arganne intala fuudhee nu jala. Intala uti bilcheessinee shaadaa qabsiisuuf qophoofne nu jalaa fuudheeti ayyaa ta'ume. Anu badee oolitti. Hawwisi bira jira. Galgala yookaan yeroo inni deebi'e yeroo takka mee aseeniti si bira jira amma? Ustaas otoo itti kenne ilma kafarsiiftanii kalakki garuu ni handida malee. Hin kafarsiiftanii. Namni sagalee keessan nagee numa kafara ustaas kanaaf isinirraa fageessuu qabna. Maaliif nurra fageessanii? Amma karaa abdiitiin taate yoo rabbi jedhe inshallah cuucee kufrii keessatti hin dhiifnu yoo rabbi jedhe. Karaa wannaa Dhugaa waaqayyo cuuceen shaadaan qabattu tuduuti illee. Suufirraa hatuu ni qabatta maal?
قلبي نما ربي تركا قبتي ان قبت يا ربي ان شاء الله farge malee sila qabachuun kun oolle. Beetii fi ustaasni oomittu fira taatan dhugaa kana namatti tola. Ajagam. بنتي انا رمني في بال مراتما كيسا سيمبا ادفنتستي تاتي بنت كيسا باتيتي La onna sanjada. Akkamitti araaramtan dhugaadhas nama. Tiktookii Maayo wallolle nuti jammar gaafa walitti harruu bilookii wal goona malee. walee gusu nafee beeti shaamma. Kottu ba'e jechuun nafee. Amma shaadaan hin jiru namni shaadaa qabatu iyyuu. والله انجد انا كان انقد كليس ما انقد يشادا الريو غيا نما شادا قبته تولي كليس انقد نما شنتو قبته بي Nama nuun fuula isaan beeknee fidanii islaamuma ta'uun didanii jarri. Fidanii shaadaa qabsiisu. Nama nuun fuula isaan beekne. Amma warra guddaa qabachaa hayyuu. كايسين فولا بيكتن كوتو شادا قبته رمته كون بيتي غدي كابينري لينغدا كان كلو كان غافا امودا سن نما بيك شادا قبته Super bad demo betin. Pheenxeen shaadaan qabatuun dhugaa waaqayyo feekii pheenxee yoo ta'e malee. Never. Pheenxeen amantii isaa dhisee shaadaan qabatu dhugaa waaqayyo. dhugaa waaqayyo jetta Warruma karaa irratti sharaawwa waxxaratanii minaamni intini jechaa oolanii yoo ta'e malee warra garatti deebi'anii wallaalanii malee dhugaa waaqayyo. amma masratiin shaadaa qabsiifne rabbi jedhe kuno rabbiin tokkicha jechuu jira masrat waldaa keessa dhaabbate Masaratii. Nuun qabsiistanii masaratii miti dhiisaa ustaazisa kanallee dhiisaa gamaalii gaa'ee dhiisaa malee. Ta'u. maal waldaa isaa keessa seennee waa meeqa boraaborree jirre waa meeqa seenne faarfataa isaadha meeqa fuudhee Ustaasa beetiin hoggaa meeqa guutuu asirratti maafi maqabsiisuu dadhabdan ishee. Qabsiisaa. Wala qabsiisuun dadhabnee bari hawwi isiini bari beektee ani amantii dhamaatee jirti amma mee amantii kan kee maali jedheen ortodoksii illee miti Pente illee miti kaatolikii miti muslima miti joova witnesii miti adventistii miti Sinuma tunarraa molqe malee anoo peenteedhaam sinumatu lakkii ati peentee miti naan jettu. ayyeetu akka penteen taane amma kana daqiiqa takka Lakki gaaffii nan gaafatiin ani gaaffii hin barbaadu. akka penteen taane amma si mul'isu Ani gaaffii hin deebisu. Hawwii ajjinaasaa. Hafuura qulqulluu waaqamu waaqaa miti qoyi. Ani gaaffii hin deebisu dhugaa waaqayyo. Hawwii dhageesseerta hafuura qulqulluu waaqaa miti ettee waaqatte sillaasetti namantu beetiin amma Peentee miti jettee turte. Wal danda'a kaa dura wal dandeettan ustaasa. Wal danda'a. amma ati beenta jettee wajjinaa soofte isiin akkasii miti amma hafuura qulqulluu waaqan jettu takka sillaasee waan Sinuma tunarraa molqe malee amma takka joobaa na gootu takka adventistii na gootu takka ortodoksii na gootu ishee deeman fudhadhaan wannuma sin jettan maaliin godhare falmachuun danda'u anoo. akkuma yoonii taate yoonii gurbaa amaaraa sanii hin beektaa mika gaafa tokko muslima ta'u gaafa barbaade beentee ta'u gaafa barbaade ortodoksii ta'u. Maalan hunduma sanaan sochoon eemsinumatu akkas naan jedha malee sanna qiyaan kan hunduma duriin jira. Daa'imummaa kan keessa ortodoksii eegasanii beentee taate sanboota adventistii taate jidduu tokko ammoo joobaa witnesitti illee galte eegasanii ammoo xiqqoo si akkana dabde amma ammoo Eessadha warri joobaa witnesiin immoo eessadha? warra Yesuusin uumama jedhu kasirree joobaa witnesiin beektu moo hin jira bar jarille. Okay, haa ta'u. Rabbiin si haa qajeelchu akka hundattuu mee karaa osoo akkanatti olii gad deemtu rabbiin sin ajjeesin yaa. Rabbiin islaamummaa siif haa kennu. Hawwii ati jaarsa kan keetiin wal nu barsiisi rakkoon qabuuti wamaan rakkisu. Kiristaanummaa kana nu haa hubachiisu pheenxee kana nu haa hubachiisu. Tamaam. In sodaatiin nu barsiisi jedhisi wamaa rakkoon qabuuti. Maal nuti maal isa goon? Yookaan si caala nama jabaa ta'uu danda'a yookaan dhufee kiristaanummaa kana nu hubachiisuu danda'a. Tole. Gaaf tokko laayif irra fida. Fidi mee guyyaa tokkicha wayiidhaa fida ati biran taa'iniiti suutuma inneetiin wajjinaa sofnaa achi boodaan ammoo hin mokkorannaami waan rabbi laafisuun beekanii inuma mokkorra. Maal jedhama caafni keessa rurrukuta isiniif banamaa jedhami. Innaa inni akkanaa firee ustaasa.
Rurrukutaa sinii banamaa jedha. Rurrukunnaa sinii banamu isaanii mala. Gaafa isa arganne nama sadi. Lamaanin taana. Gaafsan nama sadi argannee iyyuuka. Gaafsan nama sadi argannaa bar. Tokko isa, haadha manaa isaati, daa'ima isaati. Yoo daa'imti lama jiraatti nama afur. Duraan nama tokko jabicha naannessinaa rabbiin nu laafifnaan nama afur ta'uu danda'a maaltu beeka. Bakka. Akkas walii galle kunoo. Ati nagaan jiraadhu akka hundattu ati akkamii baga jiraatte akka hundattu jireenyi kan kee waan guddaadha taane. Amiin ustaazoonni baga jiraattan dhugaa. Waan hedduu baranneerra. Baga heerumte akka hundattu feentette heerumuun kanallee gaarii magoote mucaa rabbi gaariin goone garuu rabbi muslima haa godhu gaarii goote jedha isaan. Heerumuun kan kee gaariidha garuu feentette heerumuun illeen rabbi yoo muslima akka ta'u taate booda rakkoon qabu. Rabbi muslima isaa godhu sillee abshiri hin sodaatini du'aa yoo si gara dhooman ta'uti inshaallah. Rabbiin si alaafisu akka hundattuu tana taphaaf jenna rabbiin si alaafisu. Jabaadhu akka hundattuu ati. Bakka itti fufa gara barumsa keessatti. Hayyee atillee namni si. Hayyee jabaadhu tole. Eenyu kana Mahleet jirta Mahleet dubbadhume gaafii kan keetti buufi anillee gaafii takka si gaafadha booda. Abeet. Gaafii kan kee maal ture? Rabbi jechuun maal jechuudha? Rabbi jechuun maal jechuudha jedha? Rabbi jechuun afaan Arabiffaati. Afaan Arabiffaatiini uumaa waa hundumaa hiika baay'ee of jalaa qaba. Uumaa waa hundumaa ka waan hundumaa horatu ka waan hundaa'u irratti gooftaadha jechuudha. Afaan Ibruu wajjin. Dubbo barsiisaa jechuudha. Afaan maaliitiin? Afaan maaliitiin osoo hin ta'in akka amantii keenyaatitti. Akka amantii keessaniitti miti afaan Ibruutiin. Afaan Ibruutiin Rabbii jedhama, Rabbuunii jedhama. Afaan garagaraati. Afaan Arabiffaadha akkasidha miti. Afaan Arabiffaa fakkeenyaaf amma. Ishi amantii ishii sadii isaanii simpliidha. Amantiin yeroo jalqabaa turte amantii musliimaati moo amantii ortodoksiiti jettu isin yaadunsaas? Amantii musliimaati malee maal amantii musliimaati. Amantii ortodoksiidha Yesuus yaas jalqabde. Amantii musliima Abrahaamiyyuu muslima jedha Qur'aanni bar. Inde Yesuus Kiristoos dursa moo Nabiyyuu Muhammaditu dursa? Nabi Muhammad Yesuustu dursa laakiin Nabi Muhammad kan xumuraati malee. Qur'aana keessatti Qur'aanni barree Nabi Muhammad kan amantiin xumuraati. keessan Nabiyyuu Muhammaditu dhalatee waggaa 39tti Nabiyyuu Muhammad amantii musliimaa kan hundeesse jechuudha. Isaan dura amantiin musliimaa sila hin beekamu iyyuu isatu jalqabe yeroo jalqabaatiif jechuudha. Akkamitti amantii musliimaa hin jiran? Information dogongoratu si bira ga'e sirriidhaa miti. Qur'aan akkas hin jedhu. Qur'aan akkas hin jedhu. Qur'aana keessatti dogongoraa miti eekko saayinsii irrayyuu kan jiru hawaasa irrattuu baranne amantiin kiristaanaa jaarraa tokkoffaa keessa amantiin musliimaa kan hundeeffame jaarraa torbaffaa keessa biyya Saudi Arabiyaa nama Muhammad jedhamuun nuti Kiristoos dhufee amantii kiristaanaa sabbakee lafa kanarra deddeebi'ee inni erga gara samiititti ol ba'e yookaan arrageen booddee gara waggaa 600 booddee tureeti Nabiyyuu Muhammadiin kan hundeesse jechuudha amantii kana. Saniin dura jalqaba amantii musliimaa hin beekamuun jedhaninuma. Kuni isa kan amma hawaasa keessa baradhe ati jettu kuni suni kabbadama sun ortodoksii fi peentetu barreessisan hawaasa sanii kan barreessu musliimni keessa hin jiru. Dhaggeeffadhu kan si dhaggeeffachaa tureemi yeroo takka dhaggeeffadhu. Wanta akkas jedhu hin jiru. Na dhaggeeffadhu kaa. Ish. Macaafa sayyoo bantee qola saadhaa dugda duuba saadhaa yoo bantee ilaalte gabra kidaan fa'aatu keessa jira. Gabra kidaan fa'aatu barreesse. Akkuma kan keeti jechuudha. Ati waan fakkeenyaaf amma ati ragaa tokko yoo fudhattu waan namni si faallaadhaa dubbatu osoo hin taane. Hin kolfita gabra kidaan jennaan. Waan namni si faallaa dubbatee miti fakkeenyaaf. Amma seenaa kan keedhaa
سينا كريستانا مسلمة ميتي كسيني بريس سينا مسلمة قبل كداني ميتي كم بريس سيقالتين يوكان أمو قاشي قمتشو تولا آتي ميتي كم بريس بنتي دامتي يوكا أرثوذكسي دامتي ما شافت يتو سن حواسا ورومو دافا سنمو girmaa faa akkasumallee geexee faa jedhanii kabbadaa tasfaahee maalii faa jedhanii akkasitti wantoota akkasitti jedhu. Peenteedhaa fi ortodoksiidha warri kitaabban sammattanse jechuudha. Jarra ammoo akkuma amantii isaaniitti akka amanan sanitti himan malee waan muslimni barreesse miti. Muslimni akkana jedhee amanullee hin jiru barreessullee hin jiru. Muslimni islaamummaan nabi Muhammad irraa eegale jedhee barreessu hin jiru. Sababni isaa Quraanni fagalaadha. Quraanni Abrahaam muslimaa jedhee lafa kaa suuraa sadaffaa 68 irratti. Abrahaam muslimaa jedhee lafa kaa. Suuraa kunnaffaa irratti aati 72 Nuh muslimaa jedha. Abrahaam muslimaa maal jettee? Abrahaam muslimaa muti soba. Abrahaam kookee. Dhaggeeffata eeggadhu yeroo takka jira. Maal jettee? Abrahaam akkamitti musliima ta'e? Abrahaam muslim Quraanatu jedha bara nagaa fa'a muslimaa mi? Musliima ta'e. Muslima ka Rabbiin muslima jedheen yaameeni. Quraana keessa jira. Guutumaan guututti Quraanni keessan ko Yesuus Kiristoos ko nabiidha jedhee tsaafee jira. Baagaraachin lai sifati Quraan makeechan kan namuma tsaafee wallaalee dhugaa Rabbi. Maal Quraanni waan rakkoo qabaateeti miti. Ati muslima nagaafachuu jirtaa mi? Ragaa bakki sirraa sii kennu isarraa sii kennaan. Ragaa Quraana irraa sii kennaa mi? Waan itti amanuu irraa sii kennamu akkam? Akkanuma kanaa miti. Isin inni maasiriidha waan itti amantanirra. Khalaas eega nagaafatte nagaafachuu jirta. Nabiyyoonni fi yookaan. Ati nagaafachuu jirta. Waggoo ati nagaafatte bakki ani irraa siif kennu eessarra siif kennaan. Quraana irraa siif kennu. Quraana irratti ammoo Abrahaam muslima jedhee Rabbiin dubbatee jira. Eega Quraana irratti Abrahaam muslima jedhee Rabbiin dubbate Abrahaam muslima siin jedhaan. Ati ammoo kiristaana yoo ati naan jetti natti dubbadhu kunu Abrahaam kiristaana tayyib. Abrahaam kiristaana yaa Mahlet. Ani san amanu ani machee mala mene ani kana mooyu kan gaafin biraa kan hin qabu jechuudha. Ani nabi ka Quraana sirrii miti yoo ta'e Mahlet wajjin jiraanna wajjin guddanna. Mahlet ani nabiyyu Muhammad dura namni muslima jedhamu juun jedha jala sarare. Mahlet osoo jalan sararin na deebisu. Osoo jalan sararin waan kana na deebisi. Akkasiin jedhe Abrahaam kiristaana jettaati. Kam Abrahaam kiristaana guutumaan guututti. Okay, ragaa naa kenne Abrahaam kiristaana kan jedhu. An Quraana irraa kunoo sii kenne suuraa sadaffaa 68 siin jedhe Abrahaam muslima jedhee dubbata. Kiristaana miti Yahudaa miti jedha. Abrahaam kiristaana kan jedhu osoo herreegan herreegin osoo gatii xaatii fi gatii baanatti hin barbaadin Abrahaam kiristaana kan jedhu naa kenni. Ana Abrahaam kiristaana hin jedha yoo ingidiyaa marrajaa qabuudhaaf ani muslima kan jettan dhagee hin beeku warra sinirraa dhagee ani mana musliimallee seenee hin beeku garuu Abrahaam kiristaana dhibbaan dhibba. Tayyib ragaan hin jiruure marrajaa wayii yookaan jechuun marrajaa yoo jiraatillee yoo masrajaa wayii jiraatillee masrajaa yoo dhabamillee marrajaa barbaadda yoo masrajaan jiraate masrajaa wayii irratti dhaabbatu. Yesuus illee musliima alaalecha. Yesuus ko waaqaan jilij. Itti deebina Yesuus itti deebina. Yesuus Kiristoos uubaa waaqaaf lafa. Mahlet. Na dhageessa. Eywa ragaa naa kenni masrajaa wayii naa kenni waan jette kana irratti. Abrahaam abbaa saba hundaa Abrahaam ደጉ አብርሃም ሙስሊም ስትሉ በጣም ሼም ነው እውነት ታሳፍራላችሁ። አረ ጉልበታችሁ ምንም አያሳፍርም። አንቺ እኛ በማስረጃ እኮ ነው ያወራ ነው። በጣም ነው የምታሳፍሩት። ማርያምን ዝም በሉ እንጂ ይሄ እንደው የማይሆን ነገር። አንቺ በማስረጃ ነው የምትሄጂው ወይስ በቃ በስሜት ነው? እንደ ስሜትሽ ነው የምትፈርጂው ወይስ በመረጃ ነው የምትሄጂው? ኧረ እኔ በስሜት አይደለም
በስሜት ካልሆነ ማስረጃ ስጭኝና እኔም መረጃውን አላውቅም። እሺ መረጃ ካላወቅሽው ደግሞ ለምንድን ነው ታዲያ ያሳፍራል ምናምን የምትይው? ሙስሊም ብዬ አላምንም። ጠይብ ሙስሊም ካልሆነ ምንድን ነው ታዲያ? ሙስሊም ነው ስትሉኝ ገርሞኝ ነው። ማሊዳ ጠይብ አብርሃም ሙስሊም አሚቲ ማሊዳ ሙስሊም ስትሉ ገርሞኝ። ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን ከሆነ ማስረጃ ሙስሊም መስረጃ አላችሁ እናንተ? አዎ መረጃ አለን፣ መስረጃ አለን እኮ መረጃ ሳይሆን መስረጃ አለን እኛ። ረጋ ይፈጋ አደረገው ነው አሳዩን። ቁርአን ግን ሊሆን አይችልም። ምንድነው የሚሆነው? ቁርአን ሊሆን አይችልም። ምንድነው የሚሆነው ታዲያ? አይሆንም ቁርአን። ኦኬ ምንድነው የምትቀበለው? ቁርአን ደግሞ ማን እንደጻፈ እኮ አይታወቅም። ከሰማይ ነው ወረደ የምትሉ አይደል እናንተ? ቁርአን ከሰማይ ነው ወረደ አይደለም? ማህሌት ወጉና ጋፈቱ ሲገልጤ ወጉና ጋፈቱ አቲ ቁርአን ራቲ ረጋ ሙስሊም ወጉ ጋፈቱ ሙስሊምኒ በቂ ረጋ ሲፍከኑ ቁርአን ፈዲሲ ወጉ ሲጋፈዱ የሮአን ሲጋፈዱ ደግሞ በቂ አቲ ዴቢና ዴቢስቱ መጫፋ ከንኬቲፊ ዋን ኪታባ ዋን ኢታመንቱ ቁርአን አራን በርባዱ አብርሃም እኮ ቆይፈቻል እንደወቹዳ አከኑመቱ ይላል በርሲስ አከኑመቱ አብርሃም በረከኩ ሞፋ ከሰ ከንቱሬዳ አመንቲ ሙስሊማሙ ከኑንዴፈሜዩ እርገ ኢየሱስ ክርስቶስ አረገ አመንቲ ሙስሊማዳ ከሲንጀሩ ቁርአኒ ዋታ ከቤክታ ቁርአኒ ማሽ ሰንለትሩ መስረጃ ፊዳሽ ኦኬ ዘመን አብርሃም አመንቲ ሙስሊማ ከቤከሙ ከነከሰበከመ አከበርሲፈመ መስረጃ ፊዳሜ ዘመና raajonni raajan duuka bu'oonni barsiisan amantiin islaamaa hin jira kan jedhu masrajaa fidaa raajonni raajne duuka bu'oonni barsiisne keenya ko osoo hin dhalatin dura faayisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos osoo hin dhalatin dura raajonni raajaa turanii ilmi isinii dhalataa durbummaadhaan ulfooftii ilmas ni deessi jedhamee ajamee sana booda kan dhalate jechuudha. Erga inni dhalatee barsiisonni duuka bu'oonni isaa 12 kan barsiisanii amantii musliimaa inumaa hin barsiisne. Zamana Abrahaam amantii musliimaa inumaa hin beekamu. Amantii musliimaa kan beekame erga Yesuus Kiristoos arrageen booda dhalatee waggaa 39tti Nabiyyuu Muhammad kan hundeesse. Akkamitti Abrahaam musliima ta'e? Yeroo takka obsi ashee akkasiin rabbashneefi akkasiin jedhe mahlete waan ati jette kana guutuu isaadha waan afaanin duwwaa dubbachuu jirtu ati ani ragaatti amana ragaa wajjin yoo deemte ragaari fakkeenyaaf ammaani bakka tokko lama sii kennaayyee akka ragaa fidi ishi atuu ragaa fida okay ragaa sii kennu jira dhaggeeffadhu ka sii kennu jira miti quraana keessatti suuraa sadaffaa ayata 68 irratti rabbiin abrahaam yahudaas miti kiristaanas miti garuu muslimaa jedha maaltu taare እንታው ቁርአን ምክንያቱ ማሊፍ እንታኔ ወጋና እንጀታ ምክንያታ ምክንያንን እንታኔ ፊ አኒ ሙስሊም አበራኒ ኤሳሲ ከነ ረጋ ዘመን አብርሃም ጅሩ አከም ጀቹ ጅርታቲ ማህሌ አቲ ፈከኝ ጃፋ ቆይ የሮ ዘመን ሰናመንቲ ሙስሊማ ሂምቤ ከማከኝ ነደገፈዱ ኪታብኒ ዘመን አብርሃም ጅሩ ተኮለን እንጅሩቲ kitaabni nabi zamana Abrahaam jiru amma kasaati kan lafa jiru hin jiru hundi isaatu fakkeenya macaafa illee godhatte Abrahaamin booda Muuseetu barreesse Muusee irraa jalqabee dubbata akka macaafa keessaniiti Qura'aan illee nabi Muhammad rabbuufame fakkeenyaaf dura irratti waan si ibsu barbaadu suuraa 39 40 irratti suuraa 39 40 irratti Muhammad xumura nabiyootaati jedha nabiyoota keessaa kan xumuraati jedha malee kan jalqabaatiin jiru takka lammaffaa ammoo suuraa 68 irratti Abrahaam Yahudaas miti Kiristaanas miti garuu inni muslimaa jedha amma suuraa jaafaata 161 irratti illee nabi Muhammadin rabbiin kiyya gara karaa qajeelaatti amantii Abrahaamitti na qajeelchee jira jedhii jedha amantii Abrahaam na qajeelchee jira Abrahaamin hordofinaan jedhee jira jedhii jedhaan nabi Muhammad mataan isaaniitu akka Abrahaamin hordofu ajajamanii jiran nutuyyuu hordoftoota Abrahaamiidha abbaa keenya akka gara hordofiidhaan jechuudha abbaa keenya jenneeti yaamna Abrahaamin sababni isaadha Abrahaam inni rabbii tokkicha waaqessaa ture kiristaana miti kiristaana keessa yoo kiristaana naan jette ortodoksiidha ammoo peenteedha ammoo kaatolikiidha siin jedha si galte Abrahaam ortodoksii illee miti peentees miti ortodoksiidha miti kaatolikiidha miti Abrahaam kiristaana miti
وان كريستانو مرة وان تقوان بيكم قبل ستين يهودا سميت يهود من موسى داس جل كبمتي مسلم مالي كان أفواتي كريستانا جتشون دندي سولي قالتي يعني أنت ده سينجرو مسلم سينجرو كاثوليك ده سينجرو مكناتو أمانتين عنده زمان كم أكجراتن هم بيكما فكينيا في فون تساني جتشودا أوكي تمام أني واسي غافة دامي غافي غابدو سي غافة دامي أرثوذكسي يوم الرأي قالي أنت ني كاثوليك راجته أرثوذكسي يوم الرأي قالي يو أمانتين كريستانا دروما إنجرا جتشودا غافني نمو إتويو بكم أمانتي كريستانا درومان جرا جت مو كوي يا جماعة أمانتي كريستانا يسوع إندورا جرا مو جرا ليس جرا يا أبو الله وأنا هرا وارجن نيجو وأنا هرا وارجن ليس جرا أمانتي كريستانا يسوع إندورا كريستانا جت شنو كريستوس إن راجل كبير أتمو أتشو أفضل دورا جرا جت إذا يسوع إندورا maqaadha malee maqaa misaale warri duraan isa dura warri jiran ganda akka Musee ganda akka Abrahaam maal jedhaman Abrahaam Musee Yesuus indura kiristaani duraan jira injira kiristaani Yesuus indura eessa jira mee kitaaba kam keessa jira kiristaana wani jedhamu maaliif injir eessa mee bakka kamidha ragaa naa kenne namni yeroo san jiru maal jedhama namni yeroo san jiru maal jedhama namni yeroo isan dura namoonni jiran nagaa fattamu ati ragaa naa kenne ni jira jette waan injira eega jette ati ragaa wajjin dubbattaa miti naa kenne ragaa maal jechuudha kiristaani Yesuus indura akkamiin jiraata isaa Yesuus as argame Yesuus irraa eegaleetiin kiristaanummaan barsiisa Yesuus irratti hundaa'ee deema fakkeenya Sillaaseen barsiifni Sillaaseedha Yesuus as argame Yesuus as irratti jalqabe barsiifni sila foon fakkeenya iccitiin ati dubbate guutuun isaatu duraan hin jiru waan Yesuus as dhufe hundi isaatu ati eessa fidde kiristaanummaa Yesuus indura jiraattesaa Yesuus maaliif dhufeere eega kiristaanummaan duraan jiraate kiristaanummaan Yesuus du'uu irratti Yesuus naaf du'e jedhee amanuu barbaachisa kiristaan Yesuus maaliif dhufeere kiristaanatti dhufe Yesuus Yesuus kan dhufe koo cubbuu dhala namaa namarraa balleessuudhaan malee koo kiristaanummaa koo qofa hundeesse miti kiristaanummaan saniin dura jira koo. Okay, kiristaanummaan saniin dura jira. Eessa jira? Yeroo Yesuus dhufu eessa jira kiristaanummaan? Bakka kam jira? Lafarra jira kaa. Namni lafarra hunduu lafarra biyya kam jira? Biyya kam jira? Indee lamisaale biyyi inni itti dhalate biyyi Israa'el biyya maaliiti? biyya Israa'el ka biyya Yahudotaati Yesuus ka wajjin haasawaatiin ture Yahudota wajjin haasawee malee takka Yahudonni maalidha? Yahudonni kiristaana moo? Yahudonni maalidha? warra Yesuus hin ajjeese ka Yesuus Yahudonni? Ukko ajjeesan Yahudota yaa ta'anii malee amantiin isaanii maalidha? Yahudaadha ka amantiin isaanii Yahudaadha hagammayyuu amantii Yahudaa jedhamu qabani hagammaatu jiranii ba Itoophiyaa keessa illee jiranii kiristaanaan bar xaa'ota amlaakiidha jedhanii amananii Yahudonni amma kiristaanota ajjeesanii kiristaanota balleessaa turan kiristaanota wajjin walii faallaadha. Laa amantiin kiristaanaa dhumaa hin jira jechuudha amantiin kiristaanaa hin jira garuu kiristaana kan jedhaman Kiristoos irratti haa hundeeffaman. Eessa jira amantiin kiristaanaa eessa jira bakka inni jiru naa himi eessa jira bakka inni jiru. Amantiin kiristaanaa durumaa hin jira. Eessa jira siin jedhe bakka inni jiru naaf himi eessa jira yeroo Yesuus dhufu. Lafarra jira kaa. Lafarra bakka kam jira? Indee eessa jiraan akka gaafii faallaa na gaafattu. Habashaa jira yookaan Israa'eliin jira yookaan biyya Arabaa jira yookaan Faranjii bira jira yookaan Gibsiin jira yookaan biyya kana jira naan jedhe eessa biyya kam keessa jira kiristaanummaan yeroo Yesuus dhufu Yesuus kiristaanota dhufe moo Yahudota dhufe? Yerusaalem. Yerusaalem kiristaanota. Biyyi inni itti dhalatee kee. Mucayyoo akka nu waggooti. Numa balleessite abboo numa balleessite dhukkeen nurraa kaaftee. Akkamitti kiristaanni Yesuus hin dura jiraa nuun jedhaati Yerusaalemiin keessa Yahudota turan yaa Yerusaalem ajjeeftuu raajotaa jedhe. warri raajota ajjeesaa ture sun kan Yesuus jedhuun sun Yesuus maal jedheen yaa Yerusaalem ajjeeftuu raajotaa jedhe
warri ada raajota ajjeesaa ture sun kiristaanota jechuudha harka rukutaa fi ijoollee warra nabiyyoota akka yuudota ta'an beeka ko a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim mahaleetati warra nabiyyoota ajjeesu warra raajota ajjeesu Yerusaalem ko garagara lakki ati amma naa gale Yerusaalem jiran jettee mitiire warra raajota ajjeesu isin ada dhugaa qabdan isin warra raajota ajjeesu Yesuus maal jedheen ummata sanii yaa Yerusaalem ajjeesu